Boqonnaa lama barbaachisummaa jijjiirraa hundee sochii Oromoo keessatti qorannoo imaammataa fi bayaanoota siyaasaa haalli keessaa fi alaa hawwii nuti akka saba Oromootti hiree murteeffannaa fi dimokiraasiif qabaannee fi kan qabsoo bilisummaa keenya keessatti itti milkaa'uudhaan arganne gidduutti qaawwaa uumeera. Hammeenyi koloniyaalizimii beektota hedduutiin haga ga'u ibsamee waan jiruuf ani rakkoo hawaasa keenya keessaatti fuulleffadha. Achumaanis beekumsaa fi aadaan keenya hagam tokko dhaalmaa kolonii Itoophiyaatiin akka gaadi'amee fi miidhichi keessa keenyatti akka babal'ifameen tuttuquu yaala. Barreeffama kanaan kolonii dhaalmaan dhufe kan Itoophiyaa fi itti baha miidhichi keessa keenyatti babal'isuu fi hanqinni jaarmaa keessaa fi alattis mudate fedhiin keenya akka hin guutamne dhorkamuun ibsa. Humnoonni nuun alaa caasaa hawaasa keenyaa diiganillee rakkinni hundee aadaa bifa siyaasaatiin dinagdee fi dhaabbattoota amantiitiin jiraatanis miidhaa fi gochaan hammeenyaa mootummaa Itoophiyaa Oromiyaa keessatti raawwatamuu jiraatus nutis carraa dhaabbattoota keenya deebifnee ijaarrachuu ni qabna. Kana gochuun kan irraa salphatu baqattoota biyya alaa bakka harki mootummaa Itoophiyaa hin geenyetti. Kan mul'ataa fi abdii keenya quucarse godaannisa kolonii fi cunqursaa namni keenya ofitti fudhatedha. Godaannisa kanarra aanuuf rakkinoota qabsoo bilisummaa Oromoo mudatan garii ifa godheen tarkaanfilee barsiisotaa fi hayyoonni Oromoo fudhatanii beekumsaa fi aadaan haga yoonaa dhimma itti hin bahamne bilisummaa Oromoo fi kabaja ilmoo namaaf akka oolu taasisuudha. Koloniin Itoophiyaa akka waan nuti beekumsaa fi aadaa gaarii hin qabneetti amannee fudhannu dhiibbaa nurratti gochuun garii keenya keessatti hafuurri gadaantummaa akka uumamu taasiseera. Haala walitti dhaabbateen dhimmoota hawaasa keenyaa keessa seenuu fi waan Oromoo hunda balleessanii kan Habashaatiin bakka buusuuf tattaaffii of qusannoo hin qabne godhanii hawaasni Oromoo si'anaa aadaa fi seenaa ofii jabeeffachuu irratti sadarkaa nam-tokkee dhaabbattootaa fi jaarmoleetti hanqinni ni jira. Hanqinni kun dhalatiinsa gantoota Oromoo tokko kaaniin walitti diraniin caalaa hammaate. Kanarraa kan ka'e ofii keenyaa fi hawaasa keenyarraas abdii dhabuu geenye. Karaa ilaalchaa aadaa fi amantii nama biraa ta'uuf jibbaanna. Sababa rakkinoota kanneeniitiin nuti akka nam-tokkee fi murnaattis hunda keessa galuun beekaa of fakkeessinaa garuu yeroo hojiin agarsiisuun dhufu balaa fi wareega gaafatu baqannaa ni sodaanna. Ofirratti abdii dhabaa fi wal amantii dhabuun hawaasa Oromoo gidduu jiru akka waliin hin mari'annee fi hin dubbanne nu dhorkee jira. Utuu ifatti waliin hin dubbatiin, utuu waliin amaniinii fi jabinaa fi laafina ofii hin amaniin hoogganaa fi caasaa hawaasaa cimaa sadarkaa xiqqaattis ta'e guddaatti utubuun ulfaataadha. Sirna gadaa isa walqixxummaa fi dimokiraasii leellisu dhaaluu keenyaaf boonni nutti dhagahamuu qabaatus hagi nuti ifaa fi qulqullummaan dadhabbii keenya irratti wal mari'annu sadarkaa nam-tokkee murna jaarmaa fi hawaasaattis hin jiru. Dubbii akkasumatti sirnaan alatti odeessuu jaallanna. Odeessa ragaa hin qabne amannee ofitti fudhachuun ittiin dhama'uu hayyamna. Aadaa haaraa fi akkaataa hojii haaraa ni sodaanna. Utuu dirqama keenya hin raawwatiin waa'ee mirga keenyaa haasa'uu jaallanna. Dirqama malee mirgi akka hin jirre hagi beeknu yartuudha. Jaarmaa biyyaalessaa jabaa qabaachuu ni feena. Garuu sirnaa fi gahummaan ijaaramuu akeeka keenya fiixaan baasuuf qoonni keenya akka barbaachisu hin hubannu. Yoo ijaaramnes gaafatama hoogganummaa fudhachuu irraa seessina. Waan warri biraa nurratti raawwataniif gungumna. Ofii keenya akka hojjetaa siyaasaatti kan haala hamaa keessa jiru jijjiiruuf gaafatama qabuutti hin fudhannu. Namoota dubbii guddisanii faarsuu fi akkeessuu jaallachaa hojiirratti duwwaa taana. Warra waan humna isaanii raawwatan hamma malee balaaleffanna. Yaadaa fi dhaabbii isaanii isa qajeelaaf gatii hin kenninu. Irra guddaan keenya warra haga humna isaanii carraaqan xinneessuun kan guddannu yookiin kabajamnu seena. Dhugumaan kabajaa sarbamne deeffachuu fi birmadummaa siyaasaa qabaachuuf fedhii fi murannoo yoo qabaanne ilaalcha dhiphaa siyaasaa fi qoqqoodamuu dhiisuu qabna. Ilaalcha siyaasaa cimaa fi bilchaataa kan saba guutuu wal faana sochoosuu horachuu fi hordofuu qabna. Addunyaa baraneen kunii fi sirnoonni impaayerotaa kan bakka kennaniif uummata waraana jabaa fi mootummaa isaan eegan qabanidha. Jecha biraatiin addunyaan kan eegdu warra tolchanii of ijaaranii fi nyaapha ofirraa ittisanii addaddummaa keessoo isaanii fixatanii dhimma isaanii sadarkaa biyyaalessaatti dhiyeeffachuu fi himachuu danda'an qofa. Addunyaan kun hamtuu fi gara jabeettii tahuu beekuu qabna. Warra dhimma isaanii fardeessanii taliigataniif tolti. Addunyaan yoo guddate waa'ee miidhamtootaa afaaniin dubbachuu bira tartee dhimma hin qabdu.
nuti Oromoon jabina lakkoofsaa fi durooma uumaa qabaannullee xiqqeenya sabboonummaa keenyaa fi miidhaa kolonii Itoophiyaa irraa kan ka'e humna namaa fi qabeenya keenya sochoofnee guddina barbaachisurra ga'uu hin dandeenye. Godaannisni kun amala siyaasaa ittiin geggeeffannu tokkoon keenya hawaasaa fi jaarmaa keenya irrattis dhiibbaa muda qabeessa qabaateera. Akka mul'atutti sababa lakkoofsaa fi qabeenya keenya nutti hinaafuunii fi waan nutti cimnee of hin ittifneef diinonni keenya nu balleessuuf hidhatanii ka'anii jiru. Gurmaa'insi hawaasa Oromoo fi dhaabbilee duraan qabaachaa turre kanneen akka sirna Gadaa, sirna Mootii fi Qaalluu balleeffamuun gidduutti rarraanee akka hafnu nu taasise. Caalaatti ammeenya aadaa fokkisaa ormaa kan ergifannee tajaajila biyya keenyaaf oolfataa jirru hin hubannu. Koloniin Itoophiyaa fi impeeriyaalizimiin addunyaa miidhamaa fi rakkina saba keenya irra gahaa jiruuf gaafatamtoota tahanis ani kan hin jedhu yeroo keessa jirru kanatti nuti hojjettoonni siyaasaa, hayyoonnii fi jaarmoleen dadhabbii hojii siyaasaa keenya hubannee fi amannee sirreeffachuuf tarkaanfii fudhachuu hanqachuun gadadoo fi salphinni uummata keenya akka itti fufuuf karaa saaqeera. Kan hin haalamne cunqursaa diinni nurratti fe'ee abdii keenya waan miidheef nu keessaa gariin beekaas ta'e wallaaluudhaan nyaaphaaf meeshaa ta'u. Qabsaa'onni hagi xiqqoon qabsicha lubbuu isaanii qaalii wareeguu yookiin jireenya isaanii guutuu dabarsanii kennuun eenyummaa Oromoo kan baduu ga'e deebisanii lubbuu itti horanii fincila Oromoo qabsoo saba Oromootti ol guddisaniiru. Kanarraa kan ka'e har'a guddaan Oromoo abbaa biyyaa Oromiyaa ta'uu fi saba of danda'etti of beeku. Humni qabeenya qabsoo Oromoo erga beekame kan of gaafachuu qabnu maaliif firee keenya harka keenya jala hin galfannedha. Gaaffii kana deebisuu irratti dhugaa kan ofitti himuu qabnu akkeessaa fi of tuuluu dhiifne akka nam-tokkee fi waloottis tolchine of ilaaluu fi madaaluudha. Akka malutti hiree siyaasaa keenyaa dhuunfachuuf dadhabbii qabnu amannee sirreeffachuuf qabsaa'uun jijjiirraa hundee qabsoon keenya barbaadu gochaa fi haala adeemsa nyaapha keenyaa fi dandeettii humna namaa Oromoos tolchinee hubataa deemuudha. Akka Henry Kaiser jedhetti carraan utuu hin ta'in filmaatatu hiree murteessa. Koloniin Itoophiyaa eenyummaa Oromoo gandatti naannoo fi amantiitti gadi deebisee dhaabbattoota tokkummaa Oromoo kan siyaasaa fi aadaas balleesse. Oromoonni irra guddaan eenyummaa alarraa itti fe'ame kana kan ofii isaanii se'anii fudhatanii afanfaajja'aniiru. Afanfaajjiin kun sadarkaa gadiirra jiraachuu sabboonummaa Oromoof ragaadha. Dafee dagaaguu dhabuun sabboonummaa Oromoo dadhabbii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'ate keessaa isa cimaadha. Yommuu qabsoon bilisummaa Oromoo kolonii Itoophiyaa mancaasuuf qabsaa'utti achumaanis sabboonummaa Oromoo sadarkaa gadii irraa ol kaasuun bayanoota siyaasaa bilisummaan nu ga'u horachuuf hojjechuudha. Haa ta'u malee nuti warri falmitoota haqaa fi hayyoonni Oromoo uummataaf dammaqiinsa siyaasaa fi hubannoota sammuu kennuuf shoora nurraa eegamu hin bahanne. Kanarraa kan ka'e dammaqiinsi siyaasaa fi hubannooti sammuu Oromoo ammayyuu gadi aanaa waan ta'eef madabni ijaarsa hawaasummaa Oromoo kan hin hojjennee fi laafaadha. Ijaarsi hawaasa Oromoo bifa dhaabbattootaa fi jaarmaatiin hammi dalaguu xinnuma. Haala akkasii kan karaa ilaalchaa aadaa fi miiraa hirrina qabu keessatti warraaqxonni Oromoo fi jaarmaan isaanii kan sabboonummaa Oromoo guddisuuf qabsaa'an. Haala kanarraa ka'uudhaan diinotni Oromoo keessaa fi alaa ilmaan sabichaa gamnaa fi qaroo nafa warraaqsichaa tahan irraan haleellaa ilaalchaa fi qaamaa geessisaniiru. Midhaan dura bilchaate simbiratu nyaataa jedha Oromoon. Gabroonsuu fi hacuuccaa siyaasaa kolonii Itoophiyaa fi godaannisa isaarraa kan ka'ee fi miidhamni ofitti fudhatiinsi dabalame hogganni cimaanis dhabamuudhaan nuti Oromoonni sabboonummaa warraaqaa guddisuuf ofirratti abdii guutuun ifatti waliin morminu. Haalaa fi seenaan kun ayyaallallattummaa siyaasaa, siyaasa jettee fi gowwummaa, cichoomina, abdii murannaa, odeessa diigaa fi qeeqa bittinneessuuf fideera. Utuma carraa gaarii dhuunfaa mootummaa Itoophiyaa ala ta'uu qabnu nuti Oromoonni biyya alaa jirru aanjaa qabnu aanjaa argame qabsoo bilisummaa Oromootti milkeessuuf haga ga'u oolchaa hin jirru. Hacuuccaan sabaa kan karaa aadaa, siyaasaa fi ilaalchaa irratti aggaamamu uummata koloneeffatame sochoosee qabsoo siyaasaa fi tarkaanfii jaarmaa qabatamaaf dhiibuun akka sabummaa isaanii fi ofummaa isaanii dagaagfatan gochuu danda'a. Sochiin sabboonummaa Oromoo waggoota 40 dura haa jalqabuyyuu malee
dabalatee wayyaba Oromoo hojiilee waloo siyaasaa jaarmaa fi waraanaaf qopheessuun sichi ni hafa. Harkifannaan guddina sabboonummaa fi hir'inni dammaqiinsa siyaasa keenyaa kan of mul'isan siyaasa irraa dheessuu, ilaalcha addunyaa bittinnaawaa qabaachuu fi hir'ina muuxannoo fi ofirratti abdii dhabuu fa'aadha. Haalaa fi yeroo murtaa'e tokko keessatti humni uummata bayaanatee tokko dadhabbii jiru irra aanuudhaan mirga gonfachuu akka danda'u hubachuu hanqanna. Mootummooti cunqursoon Itoophiyaa kanneen wal dhaalaa dhufan maloota garagaraatiin akka nuti jaarmolee siyaasaa fi dhaabbattoota hawaasaa Oromiyaa keessatti hin ijaarranne nu dhorkan. Gabrummaa siyaasaa jala jiraachuu irraa kan ka'e Oromoon karaa ilaalchaa, amantii fi jaarmaatiin baqattummaa aadaa alagaa jala jiraanneerra. Waan burqaa aadaa keenyaatti hin deebi'inii fi hammeenya aadaa ormaa isa ergifamee hin hubatiniif rakkina mataa dhaabbataa fi jaarmaa qabna. Irra guddaan keenya kanneen dhaabbattoota alagaa keessatti leenjisa amantii, barnoota, siyaasaa fi seenaa fudhanne kuusaa dureessa isa kan keenyaa irraa ni kutamne. Kanaafuu aadaa ormaa keessaan hawaasa Oromoo ilaalla waan ta'eef dhaabbattootaa fi jaarmolee keenya kanneen qabsoo bilisummaa keenya irratti silaa nu barbaachisan deebifnee ijaarrachuuf gufuun nu qunnama. Utuu dhaabbattootaa fi jaarmolee ciccimoo sirna bulchiinsa Oromoo irratti hundaa'an deebifnee hin ijaarratiin falmattoonni haqa Oromoof dhaabbatan jaarmolee fi dhaabbattoota haala ulfaataa keessa hulluuquu danda'anii fi tokkummaa hawaasa Oromoo sadarkaa gandaa, godina, naannoo, biyyaalessaa fi addunyaatti jabeessan utubuun hin danda'amu. Sirna addunyaa si'anaa keessatti hawaasa cimaa ta'anii argamuuf sochiin bilisummaa keenya qajeelfama hoggana karaa ilaalchaan tokkummaan isaa ititee fi dhalchuu fi guddisuuf sadarkaa xinnoo hanga guddaatti sagalee haala walitti dhaabbateef haqa Oromoof dhaabbatu sadarkaa marattuu utubuu feesisa. Akkas jechuun hogganoonni waa hundarratti dhaabbii wal fakkaataa qabaachuun dirqamaa jechuu miti. Inumaayyuu hogganootni Oromoo dhimmoota irratti qulqullummaan mari'atanii karaa dimokiraasiin yookiin hundaan irratti waliif galuun murtiirra gahanii booda murtiin sun sadarkaa hundaatti kabajamee hojiirra ooluu qaba. Sabboontonni Oromoo caasaan keessoo hawaasa keenyaa Oromiyaa keessattis ta'ee biyyoota alaattis cimee jiraachuun carraa siyaasaa jirutti dhimma baanee tarkaanfii gamtaa biyyaalessaa kan dantaa hunda keenyaa of bilisoomsuu irratti hundaa'e fudhachuuf murteessaadha. Guddinni fuula cufaa fi cimiinni sabboonummaa Oromoo fi caasaa keessoo hawaasa keenyaa jabeeffachuun qabsoo bilisummaa itti jirru keessatti jijjiirraa hundee akkaataa hojii nu gaafata. Jijjiirraan hundee kun humna qabnu maraa fi gaafatama keenyatti akka dhimma baanu nu dandeessisa. Ammatti hojii siyaasaa fi hojii keenya tolchinee madaaluuf fedhii agarsiifnu garuu utuu sirriitti of hin gamaggamiin qeeqa ijaaraan maleettii fi murtii sirriin alatti dandeettii keenyas hin barru, qooda keenyas qabsicha keessatti hin bahannu yookiin warra itti jiran hin gargaarru. Barbaachi jijjiirraa hundee akkaataa hojii hawaasa Oromoo fi qabsoo Oromoo keessatti kan dura jalqabamuu qabu haaromsa ilaalchaa kan qabeenya aadaa Oromoo humneessu ta'uu qaba. Rakkoolee keenyaaf firaa fi diina keenya ittiin ilaallee adda baafachuuf ilaalcha keenya wayyeeffachuutu nurraa eegama. Rakkoolee keenyaaf firaa fi diina keenya ittiin ilaallee adda baafachuuf ilaalcha keenya wayyeeffachuutu nurraa eegama. Ilaalcha addunyaa fi cunqursitoota keenyaa isa ofitti fudhannee fi hogganoota hawaasaa fi nu mataa keenya keessatti hidda diriirfate saaxiluu fi dura dhaabbachuun nurraa eegama. Falmitoonni mirga keenya ilaalcha haaraa kan ittiin eessattu hariiroo matayyaan namoota wal afaan dhufan wajjin dubbatanii fi mormanii amansiisan argachuu qabu. Sochiin bilisummaa Oromoo ilaalcha bilchaataa ittiin hubannoota sammuu fi bilisummaa Oromoo guddisu horachuu qaba. Kun ta'uun kan barbaachisuuf roorroo diinni nutti fe'ee tole jennee fudhachuu diddaa fi ofii keenyaa of bilisoomsuuf dandeettii akka qabnu mirkaneessuutti dabalee afaan faajjii oofamutti dammaqnee fashalsuu akka dandeenyuufi. Gaafatamni falmitoota mirgaa Oromoo fi hayyoota Oromoo ummanni Oromoo jaarmaa qabsoo bilisummaa Oromoo kan ofii akka godhatan yookiin abbaa itti ta'anii ittiin of bilisoomsanii fi kabaja namummaa isaanii akka tikfatan amansiisuudha. Sabni Oromoo haalota lamaan walabummaa fi birmadummaa isaa dhabe. Tokkoffaa Oromoon tumsaa fi birmannaa humnoota alaa dhabe. Lammaffaa waldhabbii keessaa kan sababa sirni gadaa naannoo tokko tokkotti diigameef uumamedha. Waan gidni uumameef waldhabbiin hawaasa Oromoo keessatti dhalate. Haallan kanneen walitti dabalamuun dhalachuu gantootaa kanneen nyaapha wajjin dhaabbatanii sabummaa Oromoo dabarsanii kennanii fide. Mootummaan Itoophiyaa humnoota alagaa gargaarsifachuu itti fufuun Oromoo gidduutti addaddummaa gitaa, amantii fi ilaalchaa babal'isuun umurii dheereffate.
qoqqoodaminsa keenya haga hin hambisinitti humnaa fi qabeenya keenya qabsoo bilisummaa keenyaaf oolfachuun hin yaadamu. Dadhabbii guddaan qabsoo Oromoo tokko gantoota diinaaf hojjetan of keessaa baafnee qopheessuudhaan akka qabsoo keenya hin quucarsine dhorkuu dadhabuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoo fi jaarmoleen Oromoo biyya keessaa fi biyya baqaattis jala kaattota nyaaphaatiin irra deddeebiidhaan ganamanii miidhamaniiru. Bakkoota garagaraatti sagalee qabsoo keenya jaarmiyaa fi gootota keenya dhiiraa fi dubartii arrabsuu fi xinneessuu kan dhageenyu ergamtoonni diinaa hulluuqanii nu keessa seenanii waan argamaniifi. Malaa fi tooftaa ittiin karaa aadaa fi siyaasaas gantoota nu keessa seenanii diinaaf hojjetanii fi bu'aa mataa fi murna isaaniif gaggaban adda baafannee of keessaa mancaafnu falachuu qabna. Sabni utuu warra isa keessa ta'anii akeeka uummataa ganan hin dhuunfatiin bilisummaa bira ga'e hin jiru. Dadhabbiin sochii bilisummaa Oromoo inni biraan humnoota addunyaa akka gaanfa Afrikaaf dimokiraasii, nagaa fi tasgabbii uumuuf aanjaa aadaa dimokiraasii, lakkoofsaa fi durooma qabeenyaa keenyatti dhimma baanee humna filmaataa ta'uu danda'u amansiisuu hanqachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoof gufuulee siyaasaa fi carraa gaariin sadarkaa addunyaatti ni jira. Kan gufuu nutti ta'e inni guddaan koloniin Itoophiyaa mootummoota warra dhihaa irraa gargaarsa argachuudha. Yoo qorannoo fi gamaggama dhugaa irratti hundoofnee murtii kan dabarsinuu fi imaammata jarri hordofan beeknee gufuulee nu mudatan carraa gaariitti jijjiiruu ni dandeenya. Yommuu tarkaanfii siyaasaa fudhannuu fi murtiirra geenyu wanneen ta'uu malan ilaalcha keessa galchuudhaan imaammata ifaa sadarkaa addunyaa fi biyyaa qabaachuu qabna. Yaada siyaasaa, ilaalchaa fi filosoofii gowwummaa tarkaanfachiisuu abbaluu dhiisuu qabna. Fedhii fi dantaa humnoonni sirna addunyaa kana keessatti aangoo qabanii hubachuun isaaniin akka walitti hin buunetti fedhii keenya milkeeffachuuf karoora keenya tolfachuu qabna. Humnoota addunyaatti aadaa dimokiraasii, nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa keessatti fiduu akka dandeenyu agarsiisuu fi isaaniin gara keenyatti hawwachuu qabna. Wanti nuti jireenya nama keenyaa akka fooyyessuu gochuu dandeenyu yoo jiraate karaa adda addaa kan mirga nama hundaa eegu hordofuun ta'uu qaba. Oromoonni gara biyyoota dhiyaa fi addunyaa birootti godaanan yoo ijaaramanii Oromoo fi addunyaa gidduutti riqicha ta'an Oromoo fi qabsoo isaanii addunyaan wal barsiisuuf carraa guddaa ta'uu danda'a. Qabsoon Oromoo karaa lakkuurra jira. Kanaafuu nuti Oromoonni biyya keessaa fi biyyoota alaa jirru malli hanga yoonaa qabsoo keenya milkeessuuf ittiin dhiyaannu haala yeroo waliin kan deeman miti. Haalli jiru humna uummata keenyaa hunda sochoofnee walitti dhufuudhaan galii keenya waloof ga'uu qabna. Kun ammoo of kenniinsaa fi walta'iinsa murnoota hawaasaa keenya gidduutti qabaachuun nurraa eegamu kan mul'ataa fi wal hubannoo keenya cimsuu utuu hin guuttatiin waan fiixa ba'uu danda'u miti. Akeekota boqonnaa kanaa keessaa tokko laafina Oromoo kan karaa dhaabbattootaa, ilaalchaa, siyaasaa fi jaarmaa irratti fuula deeffachuu fi hubachuudhaan humnoota hawaasa Oromoo sochoosuun laafina jiru akka irra aanan karaa agarsiisuufi. Injifannoon kan warra abjootu, kan warra karoorfatuu fi tarkaanfii ifaa tarsiimoo biyyaa gamtaan fudhataniiti. Yommuu caasaa dhaabbataa jalqabnu siyaasaa fi hawaasa akka walitti fiduu dandeenyu ofirratti amantaa qabaachuu qabna. Hundeen dhaabbataa kun guddina hojii Oromoo sadarkaa sadiitiin guddaa, giddugaleessaa fi xinnootti. Sadarkaa guddaatti dhimmoonni siyaasaa, qorannoo fi imaammata sagantaa jijjiiramuu danda'u, galii, tarsiimoo fi tooftaan wal makanii qixaa'uu qabu. Kun immoo beekumsa, aadaa fi qabeenya hunda wal faana sochoosuu gaafata. Sadarkaa sadeen irrattuu qindoominni qunnamtii kan rakkina hundee Oromoo furu ta'ee argamuu qaba. Caasaa qunnamtii hojjechuu danda'u diriirsuu danda'uu qabna. Maalummaa hoogganamuu irra deddeebinee yaaduu fi hubachuu qabna. Hawaasa moggaatti dhiifame biratti hooggantoota siyaasaa qofatu beekamtii qaba yookiin warri hafan tuffatamanii hooggana siyaasaa jalatti bulu. Kanaaf hawaasa akkasii keessatti siyaasni qorannoo fi imaammata tolchuun walitti hin makamiin. Akkasitti tarkaanfiin siyaasaa hundinuu kaan irraa addatti raawwatame rakkoon hundis ijuma siyaasaa qofaan furama. Haaluma wal fakkaataadhaan hooggana siyaasaa Oromoo qofatu rakkoo keenya hunda furaa ilaalchi jedhus qabsoo keenya gaadi'eera. Qabsoo Oromoo tarkaanfachiisuu feena taanaan kan hubachuu qabnu hoogganoonni dhugaa uummatuma keessaa kanneen murannoo olaanaa qabanii jechuu amannee fudhachuu qabna.
Humnaa fi qabeenyi Oromoo qabsichaaf akka ooluuf aadaa qabsoo hunda hirmaachisaa ol kaasuutiin Oromoonni fedhii, murannoo, barnoota, ogummaa fi odeeffannoo qaban biyya keessaa fi alatti qooda isaanii akka gumaachan karaa banuudha. Murnoota hojii siyaasaa, dippiloomaasii, jaarmaa, haala naannoo, miidiyaa fi odeessaa, aadaa fi ogbarruu, afaan, fayyaa, barnoota, amantii, dargaggoota, dubartii fi wanneen kana fakkaatan ijaaruu fi hojoomsuu qabna. Fakkeenyaaf qunnamtii uummataa fi murna baqattootaa keessatti diriirsuun afaanumaan dubbachuu bira darbine hojiin waa argamsiisuuf nu gargaaruu danda'a. Hirrinni qabsoo bilisummaa keenyaa inni guddaan tokko deeggartootaa fi firoota horachuu hanqachuudha. Ijaarsa hojii siyaasaa fi dippiloomaasii biyya Ameerikaa fi biyyoota biraa keessattis akka nuti hariiroo qabaannee namoota siyaasaa, jaarmolee hawaasaa fi hogganoota amantii quunnamnee dhimmoota Oromoo akka itti kaafnuu fi hubachiif nu gargaara. Yoo haala qindaa'ee fi jaarmaan dhimmoota Oromoo addunyaa beeksifne mootummootaa fi biyyoonni gaaffii Oromoo fardeessanii ilaaluu malu. Caalaatti Oromoonni lammii biyyootaa ta'an sadarkaa gadii naannoo fi addunyaatti yoo ijaaramanii fi qindaa'an dandeettii shoora siyaasaa fi dippiloomaasii gaarii taphachuu danda'u. Murnoonni biroonis qindaa'anii qabsichaaf qooda murteessaa kennuu danda'u. Ijaaramuun dhaabbattoota ciccimoo kanneen jaarmolee sirnaa fi xixinnoos bataskaana yookiin waldaalee, masgiidaa fi jaarmolee hawaasaa tarkaanfii waloo biyyaa fudhachuuf haala aanjessu. Wal sochoosuun sadarkaa xixinnoon akkasii guddina adeemsa sammuu bilisaa fi sochii karaa aadaa, beekumsaa fi madda qabeenyaa qabsoo Oromoof oolu uumuuf gargaara. Sammuu bilisoome qabaachuun dammaqiinsa siyaasaa Oromoo ol kaasee cunqursaa alaa nutti fe'ame ofii miidhama ofitti fudhannee wajjin jiraannuu fi uummata keenya dadhabse didachuu fi obbaafachuuf nu gargaaru. Cunqursaa ofitti fudhannee jiraanna taanaan wal jaallachuu nu dhorkee aadaa keenya waliin guddifachuu nu hanqisa. Gadaantummaa ofitti fudhachuu fi wal caalmaan saalaa dhiirota Oromoo, haadhota, obboleewwan, haadha manaa fi intala isaanii irratti kaasa. Cunqurfama amananii ofitti fudhachuun jabina keenya dhiifnee laafina keenya irratti akka fuulleffannu nu godhee humnaa fi mul'ata keenya qancarsa. Yoo dhiironni dubartoota Oromoo akka lammii lammaffaatti ilaalanii miidhu ta'e bilisummaa namummaa fi siyaasaas hin gonfannu. Dubartoonni Oromoo hundee jireenya hawaasa Oromoo, aadaa alagaanis dilas walitti hin baanedha. Akka Oromootti dhugumaan eenyummaa keenya tikfachuu, bilisummaa siyaasaa fi namoomaa ni barbaanna yoo ta'e hubama olaantummaa dhiiraa hawaasa keenya keessatti uumaa jiru beeknee mirga dubartoota keenyaa haa kabajnu. Kun ammoo isaanis akka of bilisoomsanii fi qabsoo bilisummaa saba keenyaa irratti qooda isaanii akka bahataniif gargaara. Qabsaa'onni warraaqoon aadaalee boodatti hafoo ulaagaalee saalaa, hojii fi gitaa irratti hundaa'uun wal caalmaa fi miidhaa hayyaman dura dhaabbatanii kaayyoo walqixxummaa ilmoo namaa kan Oromoo hunda ija tokkoon ilaalu fudhachuu fi itti buluu qabu. Tarsiimoon jaarmolee xixinnoo gurmeessuu keenyaa Oromoo utuu umuriin, saalaan, gitaan, amantiin, barnootaa fi ogummaa hojiin adda hin bayinii fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti keessumummaan utuu ittiin dhagahamiin yaada ofii ibsataa fi of guddisaa hirmaachuudha. Waa'ee qaama uummataa tokko tarii kan dhaabbata qorannoo imaammata Oromiyaa jedhamu dhaabuu akka itti yaadaniin yaada dhiyeessa. Ammas waa'ee qaama uummataa kan biroo tokko kan namoonni gareen of kenniinsa, fedhii, ogummaa fi qophii ta'uu isaanii irratti hundaa'uudhaan gurmaa'anii saba isaanii tajaajiluu danda'an irratti akka mari'annuun yaada dhiyeessa. Qorni guddaan dhaabbata qorannoo imaammata Oromiyaa qorannoo geggeessuu irratti hundaa'uun yaada imaammataa kan sadarkaa idil-addunyaa fi biyyaalessaattis wanneen ta'uu malan irratti hundaa'uun akka odeeffannootti uummata keenyaaf tamsaasuudha. Erga haalli siyaasaa Oromoo mul'atu kan dadhabiinsa qabsoo bilisummaa Oromoo argamsiisu ta'ee qaamonni ijaaraman hundi walmarii sabboonummaa warraaqaa Oromoo dagaagsuu qabaachuun barbaachisaadha. Oromoonni waldhabbii gidduu isaanii jiruu fi kan waan jiru fakkaatu kan gita amantii naannoo fi saalaan wal qabatu irratti ifaa fi qulqullummaan dhaabbatanii furachuun wanneen tokko nu taasisan Oromummaa, fedhii bilisummaa fi dimokiraasii uummataa jalatti hiriiruu danda'uun jajjabeeffamuu qaba. Ijaarsaa fi gareeleen odeeffannoolee jajjabeessoo waltajjiilee qabsoof jaarmiyoolee siyaasaa fi dhaabbattoota keenyaaf kennuun kan fedhii qabu martinuu kakaafamee hirmaannaan sadarkaa gadii haga oliitti akka hamilchaman taha. Murnootaa fi gareeleen kanneen falmattoota mirgaa, hojjettootaa fi beektota Oromoo hamilchiisuun humna isaanii kan beekumsaa, ogummaa fi odeessaa guutuutti qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolchan gochuu danda'u.
Murnootaa fi garee kanneen karaa saaquu fi yaada dhiyeessuun aadaa barnootaa babal'isuun Oromoon muuxannoo haaraaf banaa akka ta'u akka gaafatama fudhachuuf of qopheessuu fi dhaabbilee jiran amanaa fi irraayis barachaa deemu gochuun ni feesisa. Wanti mirkaneessuu qabnu hireen filmaata siyaasaa sirriin malee carraadhaan akka hin ta'inidha. Akka waltajjiin biyyaalessaa tokko kan gumii Oromiyaa keessaa mul'atu akka utubamuun yaada dhiyeessa. Barnoota uummataa bilisummaa fi dimokiraasii Oromoo bakka itti deebisuufis itti fufnee dhimma itti bahuus ni dandeenya. Boqonnaa sadaffaadhaan walitti deebina. Kan barreesse Profeesar Asaffaa Jaallataa, Afaan Oromootti kan hiike Jaallugaa Saba Kakkoo, kan seenesse Biqilaa Amanuuti. Ammaaf kanuma. Nagaan. Ammaaf kanuma.